Aja, waktu dagang mawon, raguran mawon, dogoran mawon, dagang mawon, biaya dagang mawon. Ethiopia itu lah, beri dari biaya guna aku, biaya kuat aku, biaya rupa aku, biaya aku, biaya alat. Alat itu mulawat murah aja. Apa murah? Ojo kapan ada aku? Akhirnya kalau ada aku, masih ada. Anak berapa? Anak berapa? Panpala berapa? Murah berapa? Ambilnya biaya bukan berapa je. Biaya berapa? Arti dulu apa? Dulu itu apa? Ini apa? Ethiopia apa? Ethiopia biaya berapa? Bakalan waktu. Waktu rumah kerana waktu sampai rumah, waktu jalan, waktu jalan, waktu kerana waktu orang, waktu buka kerja, ambil buka kerja nuamu. Pacaran ni ada kami kerja kerja kami nuamu. Anak ada juga kamu. Nak kaca. Bagaimana ini gratis Bagai bagian nabi sabukan berarti debatani bitan ke sanada atau endenya kan buce dengan waktu biji ke naga atau holan naga atau kampai naga nagalu kan punu habaralu kaiju lupu haesu kan mo naga ilmu akenu atau apa mana aja yang tu ilmu hara yang tu Orang naga tahu, biji itu kuah tahu, banesu kesa banesu, orang itu kuah tahu, orang lagati turluti amana untuk kane wakasa umasati amana, sababisa lagas madas turlus waktu mewante, gaya kita putih berbuat budak kesa berat bani berbuat bise. Bocah ni orang kan kusa kejaman na, jadi wajah sana terlihat cuma manfaat anak di rumah amanah umum, amas tulu pakai apa sana dorku, bukan dengan urobi, kampanya menjadi ukeni, aku dia yang solusi, aku dia gabung deh, aku kerana bapa buje, wajah kata umum, karena amma mau kerja keroban waktu yang ada Irecha nagano pabaru. Irecha kabatani mo nagami ya bolesu na maratani. Rapido gesa abalesu. Tokuma no pagalesu. Kanan herbise wakayo itabutu. Kanan dogogore nasa kresitu. Ye oromnya apa sari maitu ye bebe sab. Wagalo chachi ye yo guys. Engdo chachi nya abro si ye tadelu ya. Gerakan salamun, yawat kau kesalam juga, engkau examen itu yang berkat, orang orang sayur, betara sayur, yaitu yang ada. Ya orang sawut, ya terus sawut, orang zaman, orang betara zaman, banyak indezarwan, ini ada mumas sudah dirasa cinta. Masa dirasa cinta, yeterawan mabrak, yeterawan madatat, orang wuhan sitere, watan zakat, dekanisi, menyiasat doa sadar, yimadrekan, orang kaitopes, yetereye zega aidin, Ethiopia. Selagi amalkan tadi liasat akhirin, wajibnya cipta sebab kasih abren yes sarasati bahari kuaka anabas amadagar yesar yedatso iyetawawutin abren indinor kamalakin hezbunnya wuku beyene sabu hezbun nagade gerana ini rawalu እግዚአብሔር ከኛ መሃል ንቅላሉ ያውጣልን ኦሮሞ አሁን ኢትዮጵያዊ ነው እንጂ የተለየ ተፈጥሮ ያለው አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ያርገን። አመሰግናለሁ።
እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት። ከበጀሙ ኦቦ ቴዎድሮስ ወልደ ሚካኤል bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraanoo ከበጀሙ ኦቦ አሚሙዬ itti gaafatamaa waajjira badhaadhina damee kutaa magaalaa Kolfee Qaraanoo ከበጀሙ ኦቦ ሙላቱ ጽጌ itti gaafatamaa waajjira baasii magaalaa Finfinnee ከበጀሙ ኦቦ ሚልኪያስ ገበየoo itti aanaa Fayaa'ii kutaa magaalaa keenyaa kabajamtoota miseensota kaabinee kutaa magaalaa fi aanaa keenya keessa jirtan akkasumas sadarkaadhaan jirtan kabajamtoota abbootii gadaa haadha siinqee abbootii amantii maanguddoota biyyaa qeerroo fi qarreen keenya hundi keessan kabajamtoonni hirmaattonni sagantaa kanaa hundi keessan ayyaana irreechaa sadarkaa aanaa keenyaatti kabajamu kan bara 2018 kabajuu irratti hirmaachuudhaaf gidduu keenyatti argamtanii baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa ittiin nu ga'ee hanaa dhufuu nagaadhaan baga dhuftanii isin jechuu barbaadaa baga nagaan dhuftan. Irreechi nuuf hundee eenyummaa keenyaati. Irreechi utubaa tokkummaa keenyaati. Irreechi burqaa jaalala keenyaati. Irreechi ibsituu aadaa keenyaati. Irreechi madda qaroomina keenyaati. Irreechi irree keenya kan ittiin lolu kan ittiin of kabachiisu kan ittiin beekamu kan ittiin mul'atu kana ta'ee osoo jiru baroota dheeraadhaaf maqaa isaaf hin malle kennanii fi faalanii xureessanii burjaajessanii balleessanii turan. Galanni dhaloota qubeef haa ta'uuti kunoo har'a daaraan itti dibame irraa urgufamee miidhagnee urgoofnee ol guddifnee addunyaaf gumaachinee ittiin bashannanaa diina keenya garaa gubaa firoota keenya immoo ittiin bohaarsaa as ga'uuf garuu as geenyeerra. Haa ta'u malee haala salphaan miti kan as geenye kichuu hedduu itti dhabne qeerroo fi qarree danuu itti wareegu haati ilmoo ishee itti wareegdee boossu abbaan ilmoo isaa faana wareegamee dhaadata waan ta'eefis waan na laayyootti ittiin dhufne eeggachuun qooda dhaloota har'aati. Kanaaf irreecha kabajuuf waamicha yookiin kaka'umsa osoo hin gaafatin ofii keenyaaf barbaannee kabajuun miidhagsuu nurraa eegama. Kabajamtoota saba keenyaa inni darbe dhaloonni darbe balleessus tolchus hojjetee deemeera inni seenaa. Nurraa garuu kan eegamu isa irra darbe kan sirrii hin taane sirreessinee isa gaarii ture cimsinee seenaa mataa keenyaa hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef waadaa walii gallee hojiitti galuutu nurra jiraata. Obboloonni mana kana keessatti argattan hundi keessanuu kabaja irreechaa bara kanaa irratti nageenya naannoo keenyaa eegsisuudhaan keessummoota keenya bareechinee simachuun nageenya guutuudhaan akka dabarsinu adaraa jechaa hojii kana mirkeessuudhaaf koree adda addaa ijaaramee socho'aa turtan keessatti ofii keessaniin of kennuudhaan qabeenya keessaniin beekumsa keessaniin akkasumas humnaa fi yeroo keessan kennuudhaan hojjechaa kan turtan hundi keessan maqaa kootiif maqaa bulchiinsa aanaa lamaatiin galata guddaa isiniif galchuu barbaada. Dhumarratti kabajamoo obbo Ammimu'ee leenjicha warra Kamisee dhufanii uummata naannoo kanaa waliin wal baruudhaan kabajamaa bulchaa bulchiinsa kutaa magaalaa keenyaa obbo Teediroosiin akka nu affeeran kabajamaan nu waawaa galatooma. እንኳን አደረሳችሁ። የተከበሩ አቶ አሚሙሄ፣ የተከበራችሁ የከተማ የክፍለ ከተማ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የወረዳ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ አዳስቄዎች፣ የተከበራችሁ የዚህ በዓሉ ታዳሚዎች፣ ከሁሉ በላይ አስቀድሜ በዚህ ዓመት በኢሬቻ በዓል በዚህ ወረዳ ተገኝቼ መክፈቻ ንግግር እንዳደርግ ስለተጋበዝኩ በታላቅ ምስጋና ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። ኢሬቻ ታላቅ በዓል ነው። ኢሬቻ የሁሉ አሰባሳቢ በዓል ነው። ኢሬቻ የሁሉም
ብሔር ብሔረሰቦች የፀሐይ መውጫ ጊዜያቸውን አክብረው በታላቁ ኢሬቻ በዓል የሚያጠቃልሉበት የሁሉ አሰባሳቢ አቃፊ በዓል ነው። ኢሬቻ ከዚህም በላይ ለሀገራችን መንሰራራት መሰረት ነው። ኢሬቻ ለብልጽግና ጉዟችንም መሰረት ነው። ኢሬቻ የአንድነታችን፣ የመቻቻል፣ የመከባበር እና ለአዲስ አበባ ለእድገቷና ለኢኮኖሚዋ መሰረቷ ነው። ኢሬቻ ሌሎች እንደሚሉት የጥላቻ የጸጥታ ችግር መንስኤም አይደለም፣ ሆኖምም አያውቅም። ኢሬቻን ስናከብር ሌሎችን አቅፈን ደግፈን የምናከብርበት በዓል፣ ኢሬቻ ለሰላማችን ቅርስ የምንወርስበትና የሰላምና የአንድነታችን መሰረት እንጂ በሌላ መንገድ ልንይዘው ማንችል ስለሆነ እና እናታችን እንዳሉት ኢሬቻን እሴቱንና ባህሉን አጋጣሚውን ተጠቅመን ሌሎች ላልተገነዘቡ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን የማስገንዘብ፣ የማስተማር፣ አመለካከት የመቀየር ኃላፊነት በአጋጣሚ በእኛ ላይ ስለተጣለ ሁላችሁም ህዝብ ወደ ማዕከል የሚያልፍበት ስለሆነ መላ ህዝቡን በዚህ ደረጃ ማስተማር ያስፈልጋልና ይህንን ግንዛቤ ወስደን ሁላችንም በየደረጃ ስራችንን በተገቢው መንገድ መስራት ያስፈልጋል። በዚህ ዓመት እንደ ኮልፌ በሁሉም ወረዳ በዚህ ሰዓት የፓናል ውይይት እየተደረገ ነው። ይህ ፓናል ውይይት በርካታ ሰዎችን ለኢሬቻ በዓላችን አከባበር አጋር የምናደርግበት፣ ወንድም እህቶቻችንን በጤናማ በሆነ አስተሳሰብ የምንቀላቀልበት ስለሆነ ሁሉም ሰው ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ እምነቴ ነውና በድጋሚ እንኳን ለ2018 ዓመተ ምህረት በዓል ለኢሬቻ በሰላም አደረሰን፣ በሰላም እንኳን አደረሳችሁ። akkuma bulchaan kaase keessummaa kabajaa taane qa'ee tufaamunaatti waa'ee irreechaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee jaalalaa, mallattoo faajjii bilisummaa Oromoo ta'ee irreechi as deemaa dhufuun isaanii yaadatama. Kanuma sababeeffachuun nunis keessummaa kabajaa taanee fuuldura dhaabbannee haasaa gochuuf carraa argachuu keenyaan anis akkuma bulchaa jedhee ulfaataa galatoomaa jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan irreechi baranaa akkuma duraan bulchaan aanaa kennaa Asaffaan kaasetti irreechi ol ka'iinsa biyyaaf mata duree jedhuun kabajamaa jira. Kun mataan isaa hiika of danda'a qaba jechaadha. Kaleessa sadarkaa kanaan sirnaan irreecha kabajuuf dhiisii irreecha kabajuudhaaf bakka itti wal arginetti akka bineensaa rasaasaan waxalamaa lubbuuf qabeenya, lubbuuf qaama itti dhabaa as geennee jirra. Har'a garuu akkuma biyyaatti irreechi mallattoo qabsoo bilisummaa Oromooti jennee bifa kanaan faayamnee bara baraan ol guddisaa deemuudha kan jiru. Kan bara darbeerra kan baranaa ni caala, kan baranaarra warra ga'ee argatu caalaa kan bara dhufu ni caala jechaadha. Kaayyoon sirna kabaja irreecha kanaa gara sirnaatti gara keessootti akka guddatuuf hojjetame jechaadha. Irreechi gaafa dhufu qaamni kun kan itti suukannaa'u, kan itti sodaatu osoo hin ta'in irreechi madda galii ta'ee kan yaadamaa baraan gaamu akka ta'u keessumattuu kutaan hawaasa sabi keenya irratti hojjechuu qaba. Sodaa sabolee gara biraatti hin jiranis hojiidhaan jijjiiramuu qabna jechaadha. San keessaa inni tokko nuyi har'a biyya bulchaa jirra. Abba jaalateefis abba jibbeefis Oromootu biyya bulchaa jira.
Oromoon gaafa biyya bushummoo biyya fakkaatu qaba. Amma waltajjii kanarratti alaabaa abbaan gadaa jiraachuu qaba. Dirqama irreecha keenya malkaa hora Finfinnee gaafa kabaju alaabaan biyyaatis qe'ee keenya keessatti balbaluu qaba jechuudha. Balbaluu qaba. Asii faan asirraa isa baratamee boru huruulee irratti hojjennee bifa ho'aa ta'een warra baay'ina keenya tokkummaa keenya akka sodaatti ilaalaniif illee ergaadhumaa dabarsinee fi ayyaana kana akka kabaju abdii guddaan qaba. Galatooma baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajna. Anillee akka carraa ta'ee kaleessa walloon ture har'a asin jira. Daran wal barree wantoota tokko tokko sirriitti ilaalamuu qaban akka mootummaattis akka paartiittis waliin dubbannee gara galma keenya fagootti deemuudhaaf harka wal qabannee deemuu qabna. Kanaaf immoo bulchaa eebbifamaa gaarii nama gaaruma qabu obbo Tewoodiroos hojii kanaaf illee kaaniif illee akka ummata keenyatti halkanii biyyaa isin tajaajiluudhaaf nama kutannoo qabu, nama ejjennoo qabu, nama murannoo qabu. Isinis milkooftaniittu galatoomaa hojiin keenya isiniin milkaa'aa nu duukaa deemaa ulfaadhaa galatooma. Marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaa bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Irreechi waggaa waggaan dhufa kan rabbi nu ga'uun horar sadii geenye ora Finfinneetti